waaqayyo nu geggeessetti hin deemna. Mata duree har'aa furri qulqulluu akkan dubbadhu keessa koo buufatu waan si argatti du'ee waaqayyo deebisee jiraachisa. Ameen. Fimi nama si cina jiru waan si argatti du'ee waaqayyo deebisee jiraachisa. Waan si argatti du'ee waaqayyo deebisee jiraachisa. Har'a jedhani. Har'a. Namoonni amantan jedhani. Namoonni amantan. Waan sin jalaa du'e jedhani. Waan sin jalaa du'e. Deebi'ee jiraataa ta'a jedhani. Deebi'ee jiraataa ta'a. Namni amane ameenaa jedhu sirrii. Ameen. Sirriitti dhagaa dubbii waaqayyoo waa tokkoon dubbadhaadha. Namni jireenya isaa keessatti waa baay'ee jalaa du'a. Du'a jennee gaafa kaafnu namni hundinuu waa'ee du'aa gaafa kaafnu wanti namni yeroo baay'ee sodaatus wanti namni hin danda'amu jedhee amanus du'adha. Du'a gaafa kaafnu namni hundumtuu wanta iddoo guddaa kenneefi sammuu namaa keessa taa'u keessaa du'adha. Addunyaan kun wanti ishin mo'achuu dadhabde yoo jiraate wanta hundumaa addunyaan kun hojjette addunyaa arginu kana keessatti inni barates inni barannes inni beekaanis inni wallaalaanis eenyumtiyyuu du'a mo'ate kan beeku hin jiru. Waa tokko garuu adda kan godhu maalidha yoo jettan duuni waggoota dheeraadhaaf otoo hin injifatamiin ture. Garuu waaqayyo abbaan ajandaan inni baase tokko maalidha? Du'a injifachuudhaaf waaqayyo abbaan karoora baase. Sababbiinsa akkaataa duuni injifatamu namni xiinxalee bira ga'uu waan dadhabeef waaqayyo karoora mataasaa baase. Karoorri waaqayyo baase maa inni du'a ilma namaa sodaachise kana du'a ilma namaa irratti aangoo argate kana akkamitti akka mo'atu waaqayyo abbaan karoora baase ajandaa baase sana immoo gara ilmaan namootaatti erge. Wangeela Yohaannis 3:16 irratti waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallateedha. Inni kenname kun du'a injifachuuf injifateeras. Therefore kasa duuni mo'ameera jedha sagalee guddaan. Duuni mo'ameera. Dhagaamu sagaleen. Duuni mo'ameera. Sagalee guddaan dubbadhaa. Duuni mo'ameera. Dabalaa dubbadhaan jedhe. Duuni mo'ameera. Sagalee guddaan dubbadhaa ammayyuu. Duuni mo'ameera. Duuni mo'ame kun salphaadhumatti kan mo'ame miti. Du'a mo'ame kana kan nurraa kaase mootota biyya lafaa miti. Warra dandeettii qabna jedhan miti. Waa baay'een ba'anii dhaadachuu danda'u. Jagni du'a dura dhaabbatee dhaadate garuu tokko jira. Innis leenca qaraan yoo awwaala dhiigee ka'ee dandeenya. Ani waan baay'ee na ajaa'ibu keessaa waa'ee du'aa gaafa kaaftan nama maal sodaata otoo jettanii amma maal sodaata namni du'a. Iyyasuus Kiristoos garuu billaa qabatanii eeboo qabatanii gaafa akkasitti ba'anii inni nuyi barbaadnu kun kami walii wallannenan inni sin barbaadan kunoo ana. Ameen. Siiga takka innaan takka lallabe. Har'a nama tokkotti nan hima namni du'a injifatee gadu jira. Ameen jedhe. Hinnati sodaatu sun mo'ameera. Hinnati sodaatu sun mo'ameera. Timi nama siccina jiru hinnati sodaatu mo'amaadha. Hinnati sodaatu mo'amaadha. Hinnati sodaatu mo'amaadha. Hinnati sodaatu mo'amaadha. Kiristaana jechuun duun injifatamuu beekuu qabanni jalqaba. Kiristaanni duun akka mo'ame hin beekne kiristaana miti. Namoonni tokko tokko waa'ee du'aa gaafa kaastan hin sodaatu hin hollatu kana miti dhimmisa. Du'a jechuun du'a mo'ame jira malee duun hin mo'amne hin jiru. Ameen. Ameen jedhaa sirriitti. Ameen. Warri duun halkanitti xibaaraa bulu jiru isa miti ati. Kan du'a injifate tokko si keessa buufatee jira. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Ameen. Sagalee kaasaa duuni mo'ameera jedha. Duuni mo'ameera. Sagalee baasaa duuni mo'ameera jedha. Duuni mo'ameera. Ittuma dabalaa duuni mo'ameera jedha. Duuni mo'ameera. Ajandaa du'aa waa kaasuu waan barbaadu qaba. Enna du'a mo'uudhaaf wanti yaalamne hin jiru. Har'as yaalaa jiru garuu du'a hambisuu hin dandeenye. Yeroo tokko tokko ani waan na dhiba.
amma namoonni maseetti dhageessu yoo ta'e birrii guddaa qabu taanaan dhaqanii dhala bitachuu danda'u amma. Hojjetamaa jira amma maashiniidhaan dhadha oomishuu kuni jalqabameera. Innuu nama birrii guddaa qabudha. Garuu waan nama dhibu keessaa warri kana qoratanii bira ga'an du'a bira darbuu hin dandeenye. Namni jabaadha sin jettan hundumtuu eessa ga'ee dhaabbata? Du'a bira ga'ee dhaabbata. Ammanuma nama tokko isinitti himama. Nama beekamaa biyya kana gaafa du'e maqaan isaa lalisaadha yoo jettan gaafa aburri keessaa ba'ee kaasee maal jettu? Maqaa dhawwamtu. Maal jettu? Du'aa gamatti garuu tokko argameera. Ameen jedhisi. Ameen. Namni isatti amanu tokko du'aa gamattu jireenya qaba. Yes. Daddafen deema waan ta'eef har'a na hordofaa sirrii yeroo baadhaan turu jedhee laalaa sakkaata 24 tokko kaasi. Guyyaa jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqani. Dhagichi awwaalichatti hin cufame turanis garagalfamee argani. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin arganne. Waa'ee kana waan jedhan wallaalanii otoo jiranii kunoo diingata namoonni lama wayyaa calaqqisaa uffatanii isa bukkee dhaabbatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalani. Namoonni sun immoo isa jiraata. Ameen. Dubartoonni kun haati gooftaa Yesuus Kiristoos Maariyaam baas wajjin jiru. Warri kaan deebi'aniiru. Warri Yesuus faana turanuu inni du'eera jennaan biraa deebi'aniiru. Warri garaan dide garuu lakki dhaqnee shittoo dibna hoolii godhateera yoo na jedhanii ennaa deeman yaaddoon deemu garuu ennaa deebi'an galataan galuuf. Ameen. Barreen gaddaa yaaddoon xumurte barana garuu galatattan geessa. Sochoosa saba Waaqayyo har'a addana. Bara baay'ee amma umurii har'aatti yaaddoof siqiqiin bitte har'a garuu galataan bitte. Nama siqira jirutti itti yaaddoon hin fayyadin. Dhiphinni na fayyadin. Kanaan booda hedin. Galateeffachaadhaani. Jiraattaadhaani. Kanaan booda buna jidduu teessee yaaddoon dubbattu. Ameen. Amen. Yes. Amen. Abeta. Jarri walla barraati yaadaaleemu dhamdee shittoo dhimne jedhanii deemu. Hergamoonni immoo misiraachoo qabatanii lama ta'aniitu uffata calaqqisu qabatanii boolla qarqara dhaabbatu. Maal barbaaddu sin Yesuus yennaan inni jiraataadha warra du'aa keessaa qoodan qabu. Amen. Yes. Hergan qaban gurri na dhaga'u jiraata. Harka ol kaase jettan hima. Wajjin nyaachuu dandeessa. Wajjin dhuguu dandeessa. Wajjin jiraachuu dandeessa. Ati garuu jireenya si keessa jira. Amen. Yes, amen. Namoonni tokko uffannaan ilaalchoo fi kennitu. Nyaataan ilaalchoo horii qabaachuu qarshii qabaachuu miti. Jiraataan tokko garuu nu keessa jira. Harka ol kaase jettan hima. Ati haadha baluurra abbaa baluurra ollaa abbaa baluu zarii abbaa baluurra kan caaltu tokko inni du'a injifate si keessa buufatee jira.
سبرت سيكي سبوه تجرى إنما والدان كريستانا كسرت دي مارتي هرقا رواتو كون سنتما والدان كريستانا أجندان شين قلت تكم عيني واقعيون كبتشو واللانو gara kana natin deeman lallaba sagalee waaqayyo dubbatu kana dhagaa haddaan heewwan waaqayyo xinnoo ishii irraa seeqnaan seexanni dhufee bira dhaabbata eenyuun jedhe seexan mee dubbadhaame haddaan heewwan maal taanaan waaqayyo xinnoo ishii irraa seeqnaan seexanni dhufee ol gadi amma waaqayyo gadi ba'utti eeggan heloo sabni guddaan gaafa waaqayyo namarraa fagaate duun akka malee gaafa waaqayyo namarraa fagaatedha Ola deeman gadi bayoon gadu dadhabummaa inni hin jiru biyya kana haati nagaan gadi jettee bobbaastee karaa irratti kan hafaa jiru maali beena nagaa sirri ooraadhaasiya namni gadi ba'ee fayyaa ciise jettanii hafuurri kan keessa dhabamu hin jiru eengadde ollaa kooti mucayyoon tokko nagaadhuma otoo jirtu nan ciisee achi nafu namoonni baay'een bara kana ciisanii iddoo ciisanitti kan hafanii maali? Waaqayyoon daa'ima umurii malee hamaa jira. Waaqayyoon dargaggoo umurii malee hamaa jira. Maa inni yoo jettan Waaqayyoon nurraa fagaatee waan jiruuf wanti baay'een nutti dhiyaate har'a garuu nutti adeebi'uun jechaa jira. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Namoonni qaama mootummaas keessa jirtu taanaan ergaansi ni qaba. Lolli waaqayyo keessa jirre gatiin qabu. Wal'aansoo waaqayyo keessa jirre gatiin qabu. Macaafni qulqulluu kan dubbatu waaqayyo Israa'eelota faana gaafa ba'e mo'anii gadue. Eenyu faana? Israa'el. Beerka keessa ol kaasa. Harri nama tokkotti nama amanee dhufetti nan dubbadha. Haleluuyaa. Ameen. Inni waaqayyo irraa nu fageesse nurraa fagaata nu waaqayyo nutti deebi'a. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Inni waaqayyo irraa si fageessedhaan inni waaqayyo irraa si fageesse inni waaqayyo sirraa fageessedhaan inni waaqayyo sirraa fageesse har'a jedhaani har'a sirraa gargar ba'a waaqayyo garuu jedhaani waaqayyo garuu waan haaraadhaan jedhaani waan haaraadhaan gara kee dhufa jedhaani gara kee dhufa waan isinii galee iyyaa ameen jedha ameen Iyyaasuu boqonnaa 3 baasuu Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Mara keessa nolkaasa sinitini mabaran. Bara namni rakkina odeessaa jiru kana, bara namni biyyatti salphina odeessaa jiru kana, bara dhaloonni waraana odeessaa jiru kana har'a waa tokkoon sitti hima. Argamsi waaqayyo si biraan hafiin ameen jedha. Amen! Argamsi waaqayyo si biraan hafiin. Amen! Argamsi waaqayyo si biraan hafiin. Amen! Namni waaqayyo wajjin jiru hin sodaatu hin raafamu. Amen! Namoonni baay'een keessan garaan keessan maal ta'aa jira? Maal ta'aa jira? Maal ta'aa jira? Kasti nurgufamtanii maali waaqa mana keessan hin jiru? Hedoo laphee waaqayyoon qabu boodee jiraata biyya keessa. Amen! Amen!
Alkara bishaan Yordaanos yommuu geessan bishaanichatti lixa keessa dhaabadhaa jedhi ajajje. Kana irratti Iyyaasuun Israa'elootaan as dhiyaadhaatii dubbii Waaqayyo gooftaa keessanii dhagaa. Waaqayyo inni jiraatan isin gidduu akka jiru inni dhugumaan Kanaanota, Heetota, Hiiwota, Firiizota, Girgiishota, Amoorota, Yebuusota fuula keessan duraa oofee akka baasu hin beeku. Heera dhaggeeffadhaa. Waaqayyo ofii isaatii nama ergee miti. Isin gidduu hin buufataa. Erga isin gidduu buufate Waaqayyo gaafsinitti deebi'u. Waaqayyo dura keessanii diinaari'ee baase. Maal harka kaasaa namantu? Sabaa lulaalaa innaa guddaan namantu harka ol kaasaa. Umurii keessan guutuu waan sin nyaate Waaqayyo irra isinitti deebi'ee sinirraa haa kaasu. Amanaa jira. Maqaa Yesuusiin sinirraa haa ka'uun jecha. Namni baay'een galu jedhu hin yaabeen. Hello. Namni nama guddaa ta'uu barbaadu inni jalli qaba. Waaqayyo safaana jiraachuu mirkaneeffachuu qaba. Ani kan na dhukkubu sinitti immoo gaafa Waaqayyo nafaan hin jirredha. Hanjireenya koo kan hin jibbu gaafa Waaqayyo nafaan hin jirredha. Hello. Kana yaaddanii beektuudha. Namni yeroo baay'ee isa diinni sarratti godhee ilaala malee Waaqayyo maaliin narraa fagaatee namala kiristaanaa miti. Kiristaanni bara kanaa Waaqayyo irraa fagaachuusaa yeroo tokko of ilaalee hin beeku. Hin faarfanna, hin lallabna, hin iyyina, hin wanya, eenxonni biyya dhaalleerra garuu eenyu faana Waaqayyo kan jiru. Eenyu faana Waaqayyo kan jiru. Meena dhagaame. Yeroo kamiyyuu Israa'eloonni raafamni irraa dhaabbatee hin beeku. Inuma raafamaa turan. Abboota firdii boqonnaa 7 irratti gaafa sabni raafamee garatti goru wallaalee Waaqayyo nama tokko dabooroo sodaataa garaansaa kan raafamu eenyuun argate Geediyoon hoddoonni qamadii dhaa'aa jirutti dhaqee argatee Waaqayyo loltuu jabina nana jedheen. Biyyi sodaa keessa jira, biyyi raafama keessa jira. Mee harka ol kaasaa. Kanaan booda dhaloota Waaqayyoon nurraa fageessan otoo hin taane dhaloota Waaqayyoon waamanii gara keenyatti deebisan Waaqayyo nuuf haa dhalatu. Ameen. Nuuf haa dhalatan ameen jedhama. Ameen. Harka ol kaasaa nun eebbisa biyya keessa oraanaas. Nuti yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Mootonni lafarraa jijjiiramuu dhiisuu miti jijjiirama kan fidu. Sittamanna maqaa Yesuusiin dhaloonni Waaqayyoon waamanii araara nuu buusan nuuf haa dhalatan. Ameen. Nuuf haa dhalatani. Ameen. Nuuf haa dhalatani. Ameen. Nuuf haa dhalatani. Ameen. Nuuf haa dhalatani. Ameen. Mee harka keessan sochoosaa Waaqayyo dura. Sochoosaa sagalee kana fudhatte. Ameen. Hafuura qulqulluu. Yaa Waaqayyo jedha sagalee guddaa. Yaa Waaqayyo. Dhaloonni araara Waaqayyo gara biyyaatti deebisan. Waaqayyoon kan nutti deebisan. Gara Waaqayyo jedha. Madeessanii Waaqayyoon kan nurraa fageessan otoo araara Waaqayyo kan nu waaman. Nuuf haa dhalatan jedha maaloo. Warra akkasii umuriin keessan haa dheeratu humna dhiiga olichaati. Eetti qabaati ameen. Hallelujah. Fal'inni warri waajjira mootummaa keessa jirtan Waaqayyo sin faana hin jiru taanaan, qotee bulaan Waaqayyo sin faana hin jiru taanaan, barataan Waaqayyo sin faana hin jiru taanaan, tajaajiltoonni waldaa kanaa Waaqayyo sin faana hin jiru taanaan, isin muka gogaadha, nuti muka gogaadha. Namni Waaqayyo wajjin hin jirre muka gogaadha. Mukni gogaan gatii hin qabu. Hello. Na dhagaatu. Waaqayyo nama faana hin jiru taanaan jedhani. Jireenyi namaa gogaadha jedhani. Hiikan qabu jedhani. Muka tokko dhaabdanii hijan godhatu taanaan maal gottu murtu. Kanaaf Wangeelii Yohaannis boqonnaa 15 irrattis kan dubbatu. Hijan godhatu taanaan maal godhu muru. Namni Waaqayyo wajjin hin jirre seexanni muruudhaaf salphaatti argata. Hello. Namni Waaqayyo wajjin hin jirre. Hallelujah.
May amen amen. Amen. May amen amen. Amen. May dabala amen. Amen. May dabala amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Bineensa bara dhumaa kana gadhiifame sin argatu Waaqayyo sitti amantan amen. Amen. Tokko sodaadhaan dhumeera qaata. Rakkin namuma dabalaa deemu qorumsi garuu waa tokko isinitti hima. Waaqayyo sin faana jira taanaan waayyuu sodaatina. Amen. Mee amen amen. Amen. Kottu gara kotti deebi'i jennaan immoo Waaqayyo namatti dhiyoodha. Amen. Kan akka Daawit harka koo na qabisi na amanadhaa. Na gargaari sin amanadhaa. Moo'icha na alaadhu sin amanadhaa. Warra na gargaari jedhanitti Waaqayyo dhiyoodha. Amen. Mee amen. Amen. Kanaaf Iyyaasuudhaan akkas jedhe Waaqayyo. An nama guddaa si gochuu nan jalqaba. Isaanuma gidduutti gurguddootuma gidduutti nama guddaa. Mee harka kaasaa baddaa mee harka ol kaasaa waan saditti. Waaqayyo nama faana jiraannan jedhaani. Waaqayyo nama faana jiraannan. Namni xinnaan hin jiru jedhaani. Namni xinnaan hin jiru. Waaqayyo nama faana jiraannan jedhaani. Waaqayyo nama faana jiraannan. Xinnaatu guddaa ta'a jedhaani. Xinnaatu guddaa ta'a. Mee warra amantaan. Harraa kaasee ollaa jirtutti mataa ta'e maqaa Yesuus. Amen. Ani sin eebbisa mataa ta'e maqaa Yesuus. Amen. Umuriin hin jenne karaa Waaqayyo mataa ta'e. Amen. Mataa ta'e. Amen. Hallelujah. Amen. Kaleessan eenyutti maa ture? Uume hunduma keessa bofni caalaa haxxee ture. Innis dubartiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukkeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatin siin jedhe. Dubartiin immoo bofichaan nuyi ija mukkeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenye. Garuu muka isa iddoo dhaaba kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatina isattis hin bu'ina kanaa achi hin duutu jedheera jedhe. Mee harka keessan ol kaasaa waa tokkoon sinitti hima. Iddoo ulfinaa jedha. Iddoo ulfinaa. Sagalee baasaa dubbadhaa iddoo ulfinaa jedha. Iddoo ulfinaa. Iddoo Waaqayyo na kaa'e jedha. Iddoo Waaqayyo na kaa'e. Inni na baasuudhaaf jedha. Inni na baasuudhaaf. Na sossobu sun jedha. Na sossobu sun. Harraa kaasee jedha. Harraa kaasee. Nan argatu jedha. Nan argatu. Amma ammaatti illee jedha. Amma ammaatti illee. Inni achi na dhiibe jedha. Inni achi na dhiibe. Maqaa Iyyesuusin jedha. Maqaa Yesuus. Qabameera jedha. Qabameera. Ela waa tokko dhagaara. Ergaa tokkoon sinitti hima. Seexanni kaayyoonsa inni guddaan iddoo ulfinaati nama baasuudha. Asaa'ennaa Daawit lallabu waayyaadha. Namoonni fayyina dinqii barbaacha qofa dhuftanii mee gara sagalee Waaqayyotti galaa. Yeroo tokko tokko taa'ee waa yaada. Dhugaadhuma Waaqayyoon sinitti hima. Lafti kun iddoo mijannedha. Garuu dinqii Waaqayyo gurguddaa argaa jirra. Garuu namoonni baay'een dinqii kana qofa ilaaluu dhuftu yoo ta'e jireenya lubbuu keessanii waa akka isin hin fayyadne isinitti hima. Sababbiin isaa dinqiin isin argaa jirtan kun fooniin fayyaa jirtu, hiikamaa jirtu, amma isinii harki Waaqayyo isa miti. Inni guddaan kiristaanummaa keessatti kan nu barbaachisu maalidha? Soora lubbuu keenya isa boruu, isa Kiristoos Iyyesuus nuu kaa'e sana ilaaluudha malee kaleen nama baay'ee du'e asitti fayyee argineerra. Inni kun boru deebitee hin dhibamtu jechuu miti. Yoo kaleerraa fayyite boru garaan si dhukkubuu danda'a. Mataan si dhukkubuu danda'a. Miilli si cabuu danda'a. Rakkinni garaagaraa sirra ga'uu danda'a. Rakkinni biyya lafaa dhaabbataa miti. Garuu macaafni qulqulluu kan inni akkatti xiyyeeffannu barbaadu maa inni lubbuu keenya fayyisuudha. Mee ameen jedha. Ameen. Mee ameen jedha. Ameen. Mee ameen. Ameen. Mee ameen. Ameen. Harka kee nama simbiraa harka qabaatti maamee erga ta'u. Raalaasiya. Kan Yesuus si du'eef jedhaani. Kan Yesuus si du'eef. Fayyina fooniin miti jedhaani. Fayyina fooniin miti. Lubbuu kee fayyisuuf jedhaani. Lubbuu kee fayyisuuf. Kan barbaadamu jedhaani. Kan barbaadamu. Lubbuu kee fayyifachuudha jedhaani. Lubbuu kee fayyifachuu. Kennaan foonii maali? Kennaan lubbuu maali? Isa kana ganaan itti deema waan ta'eef. Waaqayyo jalli qabuma nama gaafa uumu salphinaaf nama tokko Waaqayyo lafarratti nuumu. Sirriitti na hubadhaa. Waaqayyo asalphatu jedhee hin uumne. Kan salphina kee barbaadu eessa jira yoo jette naannoo irra jira. Naannoo garaagaraa socho'aa kan jiru yoom salphatti yoom cabbii. Waaqayyo salphina nama kamiyyuu hin barbaadu. Jalli qabuma ennaa uumu Waaqayyo nama kabajeetu ulfeesseetu simboof surraa itti godhee
bifa fakkaattii isaatiin biyya lafaa kanarra kaa'e. Namni kan jedhame hundumtu maalidha? Nama kabajamedha. Sini nama si biraattu dhiitaan nama kabajamaadha. Nama kabajamaadha. Ergaa tokkoon sitti nama kabajamaadha. Nama kabajamaadha. Itti nama kabajamaadha. Nama kabajamaadha. Seekuriti yookiin waan dhoksaa seexanni sin jalaa dhokse tokkoon sinitti. Tokko waldaatti nama addaati mana gaafa gale garuu ani huubadhaa, ani shambaqqoodhaa, ani caccabduudhaa, ani nama gadiiti. Fira koo keessa namni gadi anaa, namni hin baranne anaa, namni waan qabne anaa. No! Ajandaa akkasii dha'een baasa mana keetii maqaa Yesuusi. Ameen! Hallelujah. Amen. Mereka berkasa ani nama kabajama ada bahasa. Sagale bahasa dubbadha nama kabajama ada. Itu ada bala nama kabajama ada. Ani nama kabajama yetakabbar kusawne waaqayyo namni ni kabaje yeroo baay'ee waa tokko yaaddusi. Inni waaqayyo sin kabaju gaafa tajaajilan gaafa waan kayaatu namni sinitti mul'atu qaban sa'ina. Namni waaqayyo as keessaa salphise tokko hin jiru. Ameen. Ameen. Isa tofii yaaddu caala, isa tofii karoorsitu caala, isa tofii keetii baastu ajandaa caala, ajandaan samiirraa akkasiin jedha ati nama kabajamtuudha. Ameen. Ameen jedha ati nama kabajamtuudha. Ameen. Ati nama kabajamtuudha. Ameen. Ulaagaan ittiin waaqayyo nu kabaje uffannaa keenya miti, dubbii keenya miti, qomoo keenya miti, dandeettii barumsa keenya miti, fira gaarii qabaachuu miti, garuu inni nama dhawaan taaneef jaalala namaaf qabu jedhee waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa dabarsee kenna. Inni kun du'uu isaatiin, inni kun salphachuu isaatiin, inni kun gadi ta'uu isaatiin nun warra ulfina qabeessa nu ga'a. Ameen. Ameen. Salphinni nama jiru sii salphateera sin salphatu. Ameen. Inni sii yeella'eera sin yeellaatu jecha. Ameen. Inni gadi sii jedheera sin gadi jettu jecha. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Ameen. Har'a nama tokkotti nama gurra qabutti. Inni sii salphateera salphinni lammataan jiru. Ameen. Inni gadi sii jedheera lammaffaa mataa buusteen deemu. Ameen. Kanaaf macaafni qulqulluu akka oolaa qalamuudhaaf deemutti cal jedheera. Cal jedheensa sun gadi jechuun akkati gadi hin jenne si gochuu. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Ameen. Sagalee baasaa dubbadhaa mataa buusee hin deemu jedha. Mataa buusee hin deemu. Dabalaa mataa buusee hin deemu jedha. Mataa buusee hin deemu. Dabalaa mataa buusee hin deemu jedha. Mataa buusee hin deemu. Dabalii mataa buusee hin deemu. Mataa buusee hin deemu. Wanni amantanii jettan humna dhiiga walichaan barana mataan keessan olaa jedhu. Ameen. Hundaa keessatti mataan kee olaa jedhu. Ameen. Maatii keessatti mataan kee olaa jedhu. Ameen. Naannoo jiraattutti mataan kee olaa jedhu. Ameen. Ameen. Kanaafi macaafni qulqulluu namni si'uma jali qaba waaqayyo nama kamiyyuu kabajaaf uume. Waaqayyo maaliif uume? Kabajaaf uume. Akkuma beektanii macaafni qulqulluu sinitti lallabame dhageessan waggoota baay'eetti lallabame waaqayyo jali qaba Addaamiin gaafa uume salphinaaf hin uumne ulfinaan uume. Kan nama dhibu keessaa waaqayyo Addaamiin ulfinaan uumuusa kan beektan namni omtuun jiru waan ta'eef waaqayyo garuu Addaam faana jira. Mee dhaga'ame warri biraan dhaadatan isaa dhagattanii baatu biyyi qabina. Homtuu biran jiru nama qophaa ta'ee uumame otoo jiru waaqayyo garuu Addaam bira dhaabbatee jira. Ameen. Addaam jabaadhu wanti kun hundumtuu kan keetiin dhaaltadha waaqayyo. Edan oddoo miidhagduu keessa naanneseef burqaa bishaanii wanta nyaatamu baay'ee keessa naanneseef kunoo jiraadhu ani si kabajeera jedhee waaqayyo eeyyameetu yeroo tokkoof jedha waaqayyo Addaam bira amma socho'etti ila dhaggeeffadha. Hirriba guddaa erga dhabee hewaan uumamte lama qaama tokkodha isaan lama jedhanii waamaman. Ergasii waaqayyo xinnoo ishii isaan irraa siqnaani waa dhufeetti siqe. Ela waa tokko sinitti hima. Namni kan inni du'u, namni kan inni salphatu, namni kan inni yeella'u gaafa waaqayyo jireenya isaarraa fagaate. Eenyu na dhagaye? Salphinni jedhani. Salphinni. Halloo dubbadha afaan baasan gungumina salphinni jedhani. Salphinni. Gaafa waaqayyo sirraa fagaate. Gaafa waaqayyo sirraa fagaate. Waaqayyo
sirraa fagaannaan jedhin. Waaqayyo sirraa fagaannaan. Salphinni sitti dhiyaachaa deema jedhin. Salphinni sitti dhiyaachaa deema. Ele sirriitti dhagaa saba. Salphinni inni guddaan gaafa Waaqayyo namarraa fagaate. Gaafa Waaqayyo namarraa fagaatu. Rakkinni dhufaa, qorumsi dhufaa, seexanni dhufaa, wal'aansoon gara namoonni baay'een qabaa diinaan na rakkiseettu qabaa diinaa miti. Haala ati keessa jirtutu Waaqayyo sirraa fageesse. Ofiin qoratu namni baay'een waa'ee ollaa koo ollaa amattuu Waaqayyo sirraa fagoo jira. Foon namaa hamiidhaan otoo jirtu Waaqayyo fagoo sirraa jira. Nama tokko goomattuu sangaa tokko qabataanaan keessa bidee bo'eessa deemeetta maal si dhibe? Tokko tokko uffannattuu ni nama. Miqaanyaan akka waldaa kiristaanaa keessa jiru eessayyuu hin jiru bira koo. Dubbii Waaqayyoon dhagaa waa'ee nama lafan kaa'u. Amma mucaa kana iddoo tokko dargeera taanaan torban tokko waa'ee mucaa kanaa jira fakkeenya murachaa. Warra akkasii Waaqayyoon irraa fagoo jiraata garuu nutti adeemu taasise. Ameen. Ni argamu saasa. Yaa Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo. Sagalee naafoo yaa Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo. Nutti deebi'edha. Nutti deebi. Waamee waa tokko sirriitti. Biyyi keenya har'a Waaqayyo irraa fagaatee waan jiruufi kan ishiin rakkate kan akka Itoophiyaa moo jiru garraamota Waaqayyo nu haa eebbisu. Nu Waaqayyo nu jaallata. Nu Waaqayyo nu baasa jira. Otuma jennuu asiin gadee guddachaa irra. Isinitti ni maal? Miidiyaas warri dhaggeeffatu dhagaa waan. Nuti hin guddanna jechaa irra garuu gadi guddachaa irra. Kun hundumtuu siistamiin samaa inni siyaasni nu jalaa baduu miti. Waaqayyo nurraa fagaachuudha nutti haa deebi'u ameen jedha. Ameen. Maaloo xinnaa guddaan harkoon kaasaa ergaa Waaqayyo natti baala dhagaa. Yaa Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo. Ati nurraa gargar baanaan. Ati nurraa gargar baanaan. Salphina dheedha. Salphina. Kanaafuu. Kanaafuu. Nutti deebi'edha. Nutti deebi. Ameen. Ameen. Waldaan Waaqayyo keessaa ba'e iddirii walitti qabamanidha. Waldaan Waaqayyo keessa hin jirre qomoo lakkaa, sanyii lakkaa, qabeenya lakkaa, dandeettii lakkaa. Waldooleen baay'een har'a iyyuu Waaqayyo jidduu hin jiru. Hello.